biyya keessa nyaatu obsanii buluun sugaadha seete obsa fixaatee keessa nyaatu lafti lafeedha yaa gadhee otoo jirru lafa nunaaltu dubbii sobaa laban suufannu badaa qabnaa hin araaramnu keenya kabajamo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo 9/2022 qabadhee isiniif dhiyaadheera. Injifannoowwan cululuqoo waliin ani daandii elemooti. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii Oromiyaa keessaa diina qulqulleessuu fi bakkoota dhuunfate tiksuuf fudhatu itti fufuun lola jajjabaa daangaa Oromiyaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa irratti waraana weerartuu faashistichaa Abiy Ahmed irratti fudhateen du'aa fi madoon adabaa jira. Lola yeroo dheeraa guyyaa 8ffaa daangaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz riqicha laga Daabbusii fi bulchiinsa magaalaa Toongoo irratti fudhatamaa jiruun injifannoo cululuqaan galmaa'ee jira. Diinaa xiyyaaraan magaalaa Asoosaatti magaalaa Laallibalaa irraa dhufee hora Toongooraan aanaa beekii galchuurratti karoorfamee gootichi waraana bilisummaa Oromoo simachuun aleellaa laalessaa irratti fudhateen magaalaa Toongoo keessa naannessee humna guyyaadhaa gara guyyaatti xiyyaaraan Asoosaatti bu'ee konkolaataa hedduun gara sanatti imalu du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaa garaa garaa irraa booji'ee jira. Duula waraanaa karaa baambaasiirraan cabsanii mandii seenuu waraanni bilisiginnaa digirii 9 kaaba digirii 35 ba'aa ol ka'iinsa faanaa 22,410 irratti karoorfatee ogeessi lolaa woboon osoo mandiin seensisin laga Daabbusitti ce'ee aleeluun torban tokko guutuu akka baalaa irraa harcaasaa jira. Lola kanarratti loltoota isaa akka qoraaniitti bobeessaa kan jiru bilisiginnaan humna waraanaa fi meeshaalee gurguddaa Laallibalaa irraan magaalaa Asoosaatti guyyaatti xiyyaara 10 ol buusus woboon humna dhufee akka dhufetti deebisaa jira. Aleellaa torban kana daangaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz laga Daabbusii fi Toongoo irratti qaqqaaliiwwan ilmaan sabaa woboon waraana garboonfataa bilisiginnaa irratti fudhateen humna diinaa irraa loltoonni 512 yoo du'an 850 madaa'uun hospitaala Asoosaa fi Dirree Dhawaatti kan geeffaman yoo ta'u meeshaalee waraanaa gurguddaa dishqaa, bireenii, rasaasa, kilaashii fi kanneen biroo hedduun irraa booji'ameera. Tarkaanfii woboon fudhachaa jirutti kan rifate bilisiginnaan loltoota Asoosaatti fe'aa jiruun cinaatti gara magaalaa Amboottis fe'aa jira. Tarkaanfiin Oromiyaa keessaa weerartoota qulqulleessuun Oromiyaa biyya taasisuu cimee itti fufa. Asa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen tinnisuuf taasifame kan 9/2022 isiniif dhiyeessa Annimoonaa Faayisaati. Sabboontonni ilmaan Oromoo abdii fi gaaddisa saba Oromoo woboo diinagdeen cimsuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan garee yaaminsa qeerroo fi qarree yaa'an waannuu jedhu jalatti gurmaa'an woboo jabeessuuf marsaa arfaffaaf qarshii Impaareetti 1,170 woboo qaqqabsiisanii jiru. Miseensonni jaarmiyaa kaayyoo irbuu shinniigaa woboo wabii sabaa damee lammaffaa jalatti gurmaa'an woboo diinagdeen tumsuuf marsaa 10ffaaf gumaacha taasisanii jiru. Akka kanaanis jaarmiyaan kun gumaacha waraana bilisummaa Oromoof taasisaniin qarshii Impaara Itiyoophiyaa 87,893 mooraa waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen gabbisuuf qaqqabsiisanii jiru jechuun gabaasa ajajaan olaanaa woboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa